عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمار كفوني جرجرتو وردفتوني ميجوتوب ما يقبدني أجيني كيف مرة أما تكشتي جرتو جباتو سنين جدا وي إجول مالتاتن كومنتي كيس لكن يدوبيسا توريا يدوبيسا نمني قرين يدون أربسي ما كومنتي كيسن كومنتي كيسن ما في يادا نما Ati yoo akkam hojiin kan kee dubartii akka keetii oduu kee immoo caalaa yoon akka bukoo akkamii duuba facaafatte jettee sayyuu maal jette dhuga dubartii akka tiyyaati. Laakiin an dubartiin akka tiyyaa tan bulginnaa daladduun jaaladhu ani dirqamaayyuu gudeedamte fakkeenyaaf an waa'ee intalaa namicha waliin sagaagalummaa dalaganii yeroo sadii garaa baasee arfaffaa irratti ji'a sadii fi arfaffaas ulfooftee arfaffaas garaa baasee ulfa ji'a sadii fi guyyaa 15 jechuudha. Ansaan irratti hin dubbadhee okay. Tanas maqaa ishii dha'ee waliin baamne immoo jaratuun an barbaadeetiin an jarmatuna waan kana hiriyyaa isheetii wajji ta'anii namni takkas yoo irraa baratee jedhan anu waa irraa baratanii fide malee isin naa arrabsitanii fi miti okay. Namni naa arrabsu fi miti. Ani bukoota kan qabu obboleettii irraa baradhaa yoo siin taane dhageeffatteetiin osta. Yoo isinii ta'e wanna immoo namni waan akkanaa dalagu waldeeggara na fakkaate waldeeggara akka gaafta akka booniyyeeni Dr. Asili arrabsitee jennaan takkallee dhuftee tama akka ishii viidiyoo waraabdeetu dhufeetiin jabaadhu nama jabaa irra duulanii maaloodhaa jette warra akkasii wal jabeessa maaliif badii irra dhaabbadhaa isiniin jedhan lubbuu isii amma lubbuu fi balleessu lubbuu fi miiteen taltituun hanga amma dhiigni irraa hin dhaabbanne jechuudha kan wanna ilmoo namaatti garaa bahe gana qadiyaa qabbartee wanni ani balleesse maalidha beera jedhe beera durbaa miti durbii waan takkatti ittiin dhiyaatin inni sodaatan osoo namni illee giddiidhaan deemee isaan qabeeni iyyan namni giddiidhaan gudeedamee ni jira ni jira ijoollee hedduu dirqisiisanii gudeedanii jedhe songaraa na nyaatteen fedhii isaaniitiin walii galanii waan kana raawwatan jechuudha. Fedhii isaaniitiin ijoollee keenya of eeggannoo godhaa akkana kun waan biyyaa baataniifis hubata duraa dhugaa kun akkana jetti warri waa beeku waa hubadhaa isiniin jechuudhaaf namni dura waan biyyaa baheefis hubachuudha. Waan biyyaa baheefis akka rakkootitti rakkoodhaa kun waaqni ishee gargaaru waan ishee gargaaru eeyyani waan ishee gargaaru rakkoodha. Atuunis akkanatti na arrabsite ati maal beerri maaf jettaa kana uumaa rabbiiti. Beera ta'uu uumaa rabbiiti miti bar dubartiidha dubartii jechuun beera jechuun warra heerumee jechuudha beera jechuun mee yoo beera hin jenne dubreenna walii qabnee nama hunda arrabsuun hin taatu bar nama hunda arrabsuun hin taatu of hin jajjinii konkitti jette ana hojii ofii miti anta akkanaatu ofiin hin jenne lubbuu maal taata miira keessaa baya anta akkanaati an nama gaariidha isiniin hin jenne ani laakiin nama na beekun na jala jiraa maatii kiyyan na jala jiraa ijoollee bakka takka waliin dhalanni na jala jiraa intalti abba lammicha kiyyaa ta'a waliin guddanne ta'anaan dara bootsisee gisee takka waliin dhalanne na jala jiraa abba lammicha kiyyan na jala nama hedduu maatiin kiyya obboleeyyan tiyya na hordofan faamiliin tiyya guutuun namni as na fide sana eessuma kiyya jechuu bakka tana fide biyya tana mana tokkocha keessa jedhu
hojjechuu turre ana eessuma kiyya jaartii eessuma kiyya akkasuma mucayyoo takka mucaa Itoophiyaati haadhaan Oromoodha abbaan kiyyaa Tigireedha jette nama gasiitii hojjechuu turre waggaa 2 fi ji'a 8. Ani ammas gaarummaa tiyya isiniif hin ibsin nama gaarii nama kanaatis hin jenne wanni jedhe badii irraa of eegaa isiniin jedhe waan akkanaa irraa of eegaa lubbuu teessanii irratti qisaasa'iinsa fidaa isiniin jedhe malee ani waan haa godhaa isiniin hin jenne yookiin takka isiista akkanaatii akkasis hin jenne nama baay'ee namni akkanaa hojiin kiyya wanni na duuba hin jiru takka namni hojii kiyya beektan ol baasuu dandeessan viidiyoodhaan as keessa jiraame oloofa viidiyoo kiyya ilaala namni hojii kiyya waan an dalagu beektan ol baasuu dandeessan jechuudha. Akkas namni gaaf takka yoo waa isinitti hime waan takka yoo isinii taate keessaa fudhattan yoo isiniin taane ni dhiiftan akkasii warri waltee galu kuni warra akka warii fakkaatanaaf fakkaate maa waan badii nama takkaa maaf dubbattaa maaf akkas jettaa akkasiidhaame lubbuu fi irra balleessitee barisiin anaa miti aniin akka kiyyatti dalagadhee mana namaa keessa gattaa'ee amata meeqa dalagadhee maatii kiyyaafis waa godhee ofiifis waa godhadhee inshaallah yeroo muraasa keessa biyyattii eeggaluudhaaf qophii irra jira nama akkas warri dalagatu baay'ee jira dubartoonnis xibgatanii danfa ofii kana gabbuusanii isinii taatii miti namni giddiidhaan wanni akkana irra raawwatamee jira meeqaa kamii amma akkasittan kan jaan jettaniif meeqaa kam dubartoota kam waggaa irraa namni 2 namni meeqaa viidiyoon isaanii ka waliin baane ni jira nama meeqa argitan viidiyoo isaanii ol baasanii waan hin taane of godhanii eenyu xiqqaatu jira dubartii namiti dhiira mee dhiira kan paarsentii kana keessatti dhiirte isaanis waan kana yoo kagoosisanii namni salphataa jiru eenyu dubartiidha. An kanaafi warri dubartoota warri beeraa naamusa godhadhaa jedhe dhiiraa miti dubartii beera warri wanna chuchur dubraa mille wanna warra waan beekuun waan beekne mille dubri waan akkanaa ni sodaatan ofittuu hin dhiyeessan jechuudha waan baalageetti. Akkas isiniin jedhe malee ani ana na faarsaa yookiin an nama akkanaa jedhee of hin faarsine isinii galtii miti an wanni irraa dubbadde rakkoo isin keessa jirtu irraa dubbadde immoo rakkoo isin keessa jirtu san iyyuu an akka obboleettiitii jedhee namicha san bakka bu'eetiin isa wanna jechuutti jira maaliifi rakkoo tana keessa seente mallaqa saniinis taatu haa fayyadamtu jechuudhaaf mallaqa sanii irraa haa fayyadamtu jedheeti ana maan naa gootan dantaan qabu hoo callise nan galchu callisuu danda'a obboleettii tiyya hin taane fira kiyyas hin taane intala ganda kiyyaatis hin taane immoo intala Oromooti. Akka nam takkaatittis natti dhagahamti miidhaa dhibamtee achi ciisuun suni rakkoo guddaa irra gahuun kuni ganaa waan taatoo hin beekne hidhamtii meeqa hidhamtii namichis isinis kunoo ni himadha jettee maraata jirti yoo isa himette namichi sun lubbuu isinii baasaa an lubbuun nam takkaa akka baatu hin fedhu lubbuun nam takkaa akka baatu hin fedhu mee maal balleessee jennaan ati yoo tana bukoon ta'e akkasiidhaa dubartii taatee akkami akkaan jettaa maal jedhan dhugaa wanna jenna sagagalummaa irratti hirmaatiin dalagaa teessanii mataa qaqqabadha warri garaa na nyaatu ananii beektanii nama gidditti wanti takka raawwatamte nama fedhii isaaniitiin akka namummaatitti waan dhibamteef garaa na nyaatti malee na nyaatu ana namni sagagalummaa dalagu wallaahi ana warra diqaalaa dhadhe jedhanii miidiyaa kanarra ol baasanii rakkanni jedhan santiimi cabdu takka kenneef hin beeku hin kennullee miskiina meeqa jira biyya maaliif dalagataa biyya banii osoo of qaqqabanii dalagachuu danda'anii hiriyaa baafatanii namarra argaan jirtanii dubartiin meeqa ulfoofteeta
si jaalanna jedhaniitiin deemanii badii dalaganii odoo warra nikaa hin hidhatin osoo qalabatan godhatin osoo maal hin jedhini osoo warri hin jedhini jaalalama duuba wal jaalatanii warri ulfaayanii dhiirti wanna argattee bira deemaa jirtu hin beeytanii isin tokkoof lama argaan jirtanii viidiyoo dubartoota irraa waraabanii oliyyaasa argaan jirtanii ammaal jedhe mee maal jedhe wanni ani badiidha wanni na arrabsitan wanni an badiidha maal inni maaltu ta'e akkasii alaa kulli haal na arrabsitanis natti qorruun natti sinoo rakkoon hin jirtu immoo yoo nutis faana waan akkasii dalagnaa mirga keenyaa qaamni keenyaa jettanii itti fufa warri koomentii kana barreessitaniif isiniin jedhe malee isin hundaa miti galatooma isiniin jedha. Of eeggannoo godhaa isiniin jechuudhaaf jedhe ani. Wallahi namarraa of eegaa, arabarraa of eegaa. Ani amma mana kana keessatti jechuudha. Mana kana keessatti gurbaa tokko jira. Ijuma isaa tana ilaalee sodaadha. Gizee alaa galuu guyyaa 2-3 akkas bulee gala hiriyoota isaa bira. Ijji isaa sun inni diimatti. Waan biraa nattis hin dubbatanii nattis hin dubbatu. Maalis hin jedhu. Hatta waan nyaatullee naaf hin jedhu anaan. Irra caalaa manattis nyaatu akka tasaa haadha bilbila yoo nyaatallee barbaade. Maaliif gizee jalqaba dhuunee na fidan san ani isaan wallole. Jalqaba dhufe san isaan wallole. Ani xiqqoo ishee ni jajjabaadha. Nama wannan jedhu gaafa sana haadha narraa dhoorge malee natumaaf natti ka'e wallahi. Natumaaf natti ka'e. Orgasanii anaa waa takka illee naaf hin jedhu haadhatti bilbilee nyaata isaa xaawulaa irra kaa'ee afaan balbalaa wannaa isaa kaayaaf. Balbala dhadha'ee achi kaayee biraa deema xaawulaa irra. Xaawulaa jira. Inni fudhatee nyaata ofii kutaa ofiitiin nyaateetiin gizee geesse gabbaaseetiin achi haadha bilbila. Achi jalaa kaasee manatti nyaata warra guddaa jechuudha. Amma gizee inni alarraa galu ijji isaa kun inni diittiimatti wallahi billahi ani ija isaa afur dhaabbadhu. Ija isaa gizee inni achi ol qajeela ankute karaa biraadha jechuudha. Of eeggannootti barbaachisaadha. Of eeggannoo barbaachisaadha. Mana namaa keessa jirtaa biyya namaa jirtaa miti. Of eeggadhaa isiniin jedhe waan akkanaarraa of tiisaa isiniin jedheen. Yoo rakkoo yoo maaltu na galcheeyyuu ana yoo barbaadde maaltu na galche tanallee jalatti irratti hojjedhu namni waa irraa barataa naan jennaan hin ol baase. An hatta sagalee waliin haasofne ol baasuu ni danda'a laakiin akka miidiyaa irra baasuun fedhan isaanis anis hin feene maaliif nama isaan beeku jira namni hiriyoota isaanii sagalee isaanii kan isaan beeku jira. Booda namni kun biyyatti yoo gale ka jireenyi isaanii ni bada. Amma maatiin isii faamilii isii waa isii irra jirtu waa isin dalagu jirtu hin beekan qufan qaban. Tana isin jechuu jedheen. Akkasii yoo isin mufachiise dhiifama irra caalaa waa an badii qabu na gorsaa. Badiitiyya anti keenya irratti waan badiitii nama ofi beeku waan balleessa irratti waan akkanaa maa balleessite waan jedhan nama ofitti fudhadhu. Badiitiyya badiin teetana waan akkanaa sirreeffadhu jedhaati na gorsa. Nama arrabsoo hin jarjarina. Namni na beektu ni jirta. Tarii namni aarii na qabdu yoo feekii jijjiirattee dhuftee na arrabsoo dandeette sun ni dandeessa. Immoo faamiliitii jira amma suurati ol oofaati ilaala viidiyoo qabaane viidiyoon baay'ee hojjechuu ture asirratti. Faamilii jira namni an beekan hiriyooniti jira. Maatii waliin as keessa jira maatii walii as jiru. Warra waliin dhaladhe warra waliin guddadhe waliin baradhe. Xiqqeenya kiyyaa irratti jechuudha. Akkasii akkas of dhaaduu fi miti of hin dhaanallee an nama akkanaatis of hin jennu an immoo
annama waan baay'eef beeku callaa. Wanni isin beekuu qabdan waan hin baay'eefis beeka. Waan hin baay'eefis beeka. Akkasi ani gaafaan waan akkana tana na barbaachise biyya gala jaarsanii qaba bar. Ilma ganda kiyyaa ka warri kiyya beeku ka gosti tiyya beetu ta faamiliin tiyya yaani faamilii ani irraa dhaladhe guututtiin beekuun qaba jaarsa. Alhamdulillah na barbaachifna waan akkana tikeettii muradhee guyyaa takka keessa gabbu'a booletti wal dhaqqabna magaalaa warra Arsenaaliin. Akkas wanni baay'eef immoo dalagachuu biyyaa baay'ee maallaqaa biyyaa baay'ee wanni biraa biyyaa nan baafne qabsoon biyyaa nan baafne bashannanaaf biyyaa hin baane biyya daawwachuuf hin baane biyyarraa wanni biyyaa baana baase maallaqa dalagachuu jireenya kiyya jijjiiruudhaaftu biyyaa na baase. Kanaafuu afaan kiyyaa fi eegee tiyyaas walii qabadhee dalagachuu jiraan. Bukoon teessa maaliitii maalootii hin jedhina. Bukoota kan qabu namni bukooti tiyya beektu ol baasuu dandeessa. Ambar nama hiriyoonni tiyya ijoolleen teenya ta waliin dhalanne ta waliin guddanne gaafa na bilbilanii dalaga irra jiru yoo anaa waa dhiqu jiru. Gizee hedduu ani ganam sa'a 8 irraa akka biyya Arabaatti sa'a 8 irraa ka'ee hanga halkan sa'aatii 2 jechuun akka Itoophiyaa sa'a 8 halkan keessa jechuudha. Sa'aatii akkasitti rafa hanga ciititti ani yoo namni na bilbila haasawaatiin hojii tiyya hojjedha. Sagaleen jeexxee maaliif yoo jedhan bilbila teessan cufadhaa deemaa jira. Aan keerii hin beeku maaliif wanni baay'eef dalagaadha. Keerii hin beeku dalagaa tiyya irratti hojii tiyya irratti miindaa hojjedhee naa kennan. Fookasiin tiyya maallaqa kiyya irratti jechuudha. Ana maatiin kiyya rakkatee maallaqa naa ergi jedhee narraa dhabee hin beeku. An dalagaa irraa bahee taa'ee dalagaa dhabee hin beeku. Zim jedhee dalagadha. Mataa kiyya qaqqabadhee. Akkas amma ana gizee hedduu ijoolleen teennas hiriyoonni tiyyas wanni ittiin naqeeqan dabeessaa bakkuma san takkatti teettaa akka namaa ijaazaan baatu boqannaa hin fudhattu hin bashannantu waan akkasiitiin arrabsan. Hedduu isaanii inni beeku amma hundi isaanii jechuudha. Maal boqannaa hin fudhattu dinagdee tana eessaan geettee ta'ustee dalagadu. Laakiin wanti biyyaa na baase ijaazaa osoo hin taane boqonnaa fudhachuu osoo hin taane dalagaadha. Gaaf takka rabbi as keessaa na baasee an boqonnaa fudhachuu danda'a. Ijaazas fudhachuu danda'a baay'ee jechuudha. Maatii tiyyaa waliin. Akkas wanni an qabu habukoo an qabu yookiin gowwummaan an qabu akka ilma namaa gabbahee bashannanuu carqiin hin jijjiiradhu waan adda addaa hin dibadhu waan akkasiisan. Achi rakkoo biraan qabu alhamdulillahi rabbil alamin. Akkas isiniin jedha gorsi haadha tiyyaa ka biyyatti isiin na tumtuuf na gorsitu gaafa biyyaa baheen na fayyade. Gaafa biyyarraa baheen na fayyade. Wanti isaan naan lolan guutuun gizee sanni aara akka waan na jibbanii natti fakkaatti. Akka shaamaa ibsataniititti naa ifee na fayyada jechuudha. Wanti warri kiyya na gorsu wanti gizee warri kiyya gizee xiqqoodhaa na tuman naan lolan gizee sanni aara akka waan haati tiyya na jibbaaf na tumtu akka waan abbaan kiyya jibbaaf na tumatutti. Immoo hanga biyyaa bahee wanni hundi naa ifefte jechuudha. Wanni hundi naa ifefte ifa naa ta'ee lolli warra kiyya naa lolu gorsi warra kiyya na gorsu gizee an shiiqqoo san na tajaajileetiin alhamdulillah eebba isaanii wajjin har'a gahe. Akkas isiniin jedha warri koomentii barreessitan kuni awwaaraa barataniif fide malee bukoof hin finne. Bukoo xiyyachi kaayee tan namaa dubbachuuf hin finne jechuudha. Isaanis na hordofanii baras na dhageeffatanii asumarraa lakkoofsa kiyya fudhatanii natti barreessan jechuudha. Angizee bilbileessis
ittillee lolee isillee gorse loleenis illee gorseen illee jechuun waan kana isitu naaf hime isin naa hime yeroo sadii irraa baafamuu hiriyyaas itti wajjin ani hiriyyaas illee itti naa hime jalqaba deebi'ee isis ni gaafadhe yeroo sadii irraa bahuu arfaffaa irratti akkana ta'uu fedhiidhaan namichaa waliin jiraachuu odoo kun dirqiin hin ta'in kanaaf jedhe malee ani warri dirqiin garaa nama nyaata. Namni dirqisiifame tokko garaa nama nyaata jechuun osoo waan dirqii taate akkasii alaa kulli haal waan biyyaa baataniif hin dagatinaa isiniin jedhe lubbuu teessan bakka hin taanetti hin qisaasinaa isiniin jedhe obboleeyyan.